Nasraan. Dhugaa dubbachuuf natti uummanni argee wal ta'ee naa kennuu qaba. Dhugaa dubbachuuf galaafachuun qaba Nasiraan. Ati dhalaa addunyaarraa guutuma galaafataa waltaa. Takkitti wayyuu galaafattee kan agarsiistu nagarree bar. Dhiira bar seenaa bar nattaaf dhiise. Nattaaf seenaa ijoollee natti. Ati isa naan jedhaarti ijoolleen nattaaf dhugaa dubbachuuf. Ati baltaa garii naan jedhaa. Yoo nattaaf dhalaa ta'e hunduma jaalatta bar. Oromoodha bar Oromoo kam jaallattee kam jibbitame hundi babbareeddi bar. Osoo Oromoo kutaa 11 keessaa tokko fuudha jette omaa miti bar. Inshallah Arsii keessaallee 10 fuudhuu feeta. Shawaa keessaallee 10 fuudhuu feeta. Baltazar Yusuf biratti. Calm down. Waa wayinsiin jedha qoy. Ani Oromiyaa keessan naanna'e malee Cambalaalaa keessan naanna'amne tokko jedhe. Sibitii kan Oromiyaa guutuu waliin gahee Cambalaalaatti darbe bara Itoophiyaa eegalte bara takka. Hay. Gondariif Goojjamee yeroo hundaa saba ofii qofa ilaaluu sun saba biraallee bakka meeksi gochuu. Meeksi kun amma raachuun hin diggalaa. Hindi moo maalidha mettiin sun hin diggaluu jiru. Hindiin silumayyuu hindiin dhugaa dubbachuuf hindiin sanyii argeeti. Hindiin ilmaan argeeti hindiin dhugaa dubbachuuf ilmaan malii kan baate. Maa seenaa Oromoon dubbisne moo hindiin guutuu tokko jechoota ati miidiyaa kanarra fayyadamtu guutuu kooppi godhee lafa kaa'u. Guyyaa hundaa guddisanii lalu. Mucaa Amaddiin jedhamu wayiitu jira mucaa keessa wayii. Jecha ati fayyadamtu guutuu beeka. Dhuguma bara ilaalu guutuun hindii fuudhe tokko jedhe. Guutuu abarraa. Tokko. Ammas eenyutu ibsi shaangoo sin jettan sunis gidduu kana hindii fuudhaa jira. Illammeeffataa jira. Yaa. Isin jette ibsi shaangooni. Ibsi shaanis hindii fuudhaa. Doktora Silii akka goone mucayyoo al tokko Mubaarik wajjiniin diraamaa hojjete argiteettaa? Lammii siin beeku. Ingiliffa wajjin haasaan wayi. Diraamaa hojjetanii turan al tokko wayina yaadadha. Afaan Ingiliffaati. Doktora Silii akka seenaan na galaafattiidha. Na abaartiidha seenaan. Seenaan sodaadhaan. Situtti fuudha. Araama kana hundaa. Reediin silaa indiidha. Qixaatii hamaa wayii qaxxaa'uun barbaada. Taaptaap godhaa inni jettu waaqadha. Okay, taaptaap godhaa. Ati gidduudhaan dubbii biraan galchiin kan waa'ee fuudhaarra jirra. Waa'ee hindii fuuchuurra jirra. Itti fuudhime si dhageenya. Dhugaa dubbachuuf Cambalaalaa fuuchuurra hindii fuusisuu wayya. Indiin koo saboota inni koo kuushii bar uummata kuushii bar. Kuushii amma dhaggeeffadhu uummanni uummata kabajamaadha. Gaafa mana soddaa dhufe qullaa uummata keessa taa'amu akka minnooti keessummaadha. Aadaan isaaniyooti sabboonummaan isaanii qullaa taa'uudha. Mee qullaa dhufee obboleettii kee bira ta'a, qullaa dhufee obboleessa kee bira ta'a, qullaa dhufee faazerii kee bira ta'a, qullaa dhufee gosaa bira ta'a. Qullaa garaa qullaa. Kama tuffatte geessi joomar guyyaa ana walitti dhufnuyyuu qullaan dhufu. Uffatuma. Wallahi itti heerumnaan situu isa ta'a malee inni siin ta'u. Situu uffata baafatee akka isaatti qullaa ta'a maatii isaa bira. Mustahiil hin ta'u. Aadaadha maal gootari? Ati gaafa waan itti deemtu waan itti deemtu sana wanti sun akkami? Maa inni jedhi itti deemi? Eessatti hin deemaa jira jedhi. Tokko jalqaba gaafa deemtu. Amma kan siin jedhu dhageeffadhu. Ajandaa calm down jettee tuuyyu. Kan siin jedhu qorataa. Sitti na gurguree Cambalaalaa kan jettu mucaa hiyyeessaa rabbiif jecha qarqaaruuf jedhee waliin kolfee taphadhe fuutee Cambalaalaa nan jettee itti na gurgurtees. Hiyyeessa rabbiif jecha namni xonkolaa hundi sooressa dhugaa dubbachuun wanti inni mana dhabe hin jiru gaanfa sangaa gaanfa saree gaanfa Xonqolee malee saabatii barsiitutti xonqolaatiin mana keessa
Yuusaa fiiddee akka bineensaa. No, 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 no. Dhugaa dubbachuuf hin taane. Gaayis namoosisaa dhugaa rabbii. Arsii arrabsaa jirta moo lakki arsiin arrabsuunis ijaamu yoomiyyuun arrabsu. Firii qorataa irraa bakka jirtan. Firii qorataa. Qorataa. Akkuma jette fuutee moo jedhan san fuutee moo akkam sirraa babbareedee. Dooktar yoon si dhabe yoon fatii dhabe yoon si dhabe na argita. Fatii? Wayne. Okay. Akkam rifatteera Wanti bilbila kaasuu diddee toru qoy. Dheengadda si bilbile kaleessa si bilbile har'a si bilbile sababbiin ati bilbila kaasuu diddeef gara fatii wajjin rileeshin uumteetta jechuudha. No, ammaaf obboleettiidha garuu. Sababni ati fatii jetteefi maalidha? Ammaaf obboleettiidha garuu dabarsee ormaaf siin kennu naan jette wallahi yoo doktor si didde kan keeti naan jette. Yaa. Maa inni harkaa qabdu sun? Ani immoo akka keen ta'u. Maa inni? Cambalaalaan siitee qorataadha baran. Qorataadha bara cambalaan. Cambalaala harba sheensaa ay cambalaala. Cambalaalaan maali? Si maqaa isaati yaamee. Dhugaa dubbachuuf yeroon si ilaalu yoo tokko isa natti fakkaataa ta'a fuula keessaa. Wal bira geessanittuu? Ta'u nagaan bul. Wal bira geessanittuu? Maal jechuu barbaadeeti? Wal bira eegeenyeerra. Ammaa kun mana jira. Macca? Ammaa kun mana jira. Irraa murii. Qorataa angizii durumarra waan badaa miidiyaa kanarratti hin dubbatinii si hin jenne. No, diina kooti wallahi namni sun diinaan ta'u. Xonkolaan illee hin dadhabe. Dhiira taatu dhugumaan xiiqii keessa galtee jiraate tikeettii murattee dhufteetii waan gochuu barbaadu san hin gootu hirqachiteetti akkana godha. Naman ergamu si jammaara. Nam xiiqee ofii dhufee waan gochuu qabu san godha malee. Doktor shamarran arsii goota ta'e wallahi onni godherra. Toori hin danda'u. Gootummaa gootummaa qabna. Gootummaa hin qabna. Ofiin kaadu ግን waan akkasii miti. Waan sitti makoy. Gaaf tokko maallaan jette beektaa? Bakka ati deemtu hundatti kaameraan hidhaa jette. Konkolaataa keessatti illee kaameraan hidhaa jette. Mana keessatti immoo yeroo alaa deemtee ol dhuftee bakka algaatti akka sareettan si hidhee si oolchaanaan jette. Waay. Injeen an kaameraa iddoo ati deemtu guutuu kaameraa galchas hin jedhu. Mana keessa kaameraa galchaa makiinaa kan kee keessa akka makiinaa taaksii mootummaa biyya kanatti amma biyya keessatti akkasumatti fakkaata. Kaameraa hin dhabamu duubaa fi fuuldura irraallee hin takataattalan. Duubarraan illee hin kaa'ee. Anudee gadda wayi hin turre dhiyoo wayi wallaahi uqsin billaa warabbal kaa bakka ati deemtu namatti duuka deemisaa ture. Ati garuu nan beektu. Maal ta'u? Dhiira lama wajjin deemaa jirta gaafa kulle. Tokko furdaa wayii tokko baay'ee furdaa miti. Tokko gosaanatti fakkaata. Tokko immoo nama biraati. Rabbuma jedhu biyyaa liivii irra ture ijoollee waliin manaa baanee deemne wayiiti. Inni qallaan gosaadha. Utuu gosaan taane bilbila si harkaa fuudhaa fiigaa jechuufan ture. Inni qallaan gosaadha. Bakka soddaadha ittiin bu'inaa dhiisaa qaba inni egaa waa hunda irraa egaa inni tiksa hidheetan dhiisee. Garuu utuu nama biraa ta'ee bilbila kee dhabdee ta'e
Gaafa gadi baatu iPhone fudhattee gadi hin bahin. Samsung fudhuu gadi bahi. Wi-Fi siin jedhe. Guys, sababa takka dhugaa rabbii neen qaxxaa har'a qorata qixaati hamaa walaa qaxxaam. Si qaxxoo barbaada waan fedhe na qaxxee waan fedhe si qaxxaa. Okay. Guys, sababa tokko. Ababaa tokko. Guys, inaafuma qofa hojiin isaa inaafuma bar Saudii taa'ee asitti inaafuma. Guys, sababa tokko namni qabda hin jiru nama 200 fagana keessa. Inaafuma tuna rakkisee yan keessa koo inamanoo. Thank you Atika, thank you Dammi. Qoy amma share kuradhaa qoy. Atii koo thank you galatoom. Taaraa koo. Fatiin kan Galatoom. Fatiin tam. Atii dumbushee mootii durba. Abdii jiru galatoom yaa beeku. Galatoom hundi keessa. Ajjiirallee dhalaallee hunduma akkas taataan nama dhungattuuf nam dhungan adda baafadhu qorataa. Abdii jiru koo hin jedhe malee abdii jiru hin jenne bar. Atiidha. Atiidha inni abdii jiru koo jedhe bar. Atika, thank you. Haye. Maal jettee maqicha hime? Atika. Maqaa jara Cambalaalaatii warra soddaatii wara. Maqaa Oromooti. Atika maqaa Oromoo meeqatu jira? Okay. Atikaadha. Atika. Fiqir mucaa argee anaa dhufu jirtaa fayyaa keetii mee warri akka koo qorataa kana jaallattu. Ati namuma si faarsee koomentii barreessu qofa dubbistaa mi kaawwan hin argitu koomentii. Wallahi akkanan jenne yoo anatu dabsee dubbise malee. Si jibba siin jedhee? Na jala muusii piroofaayilii kee qofa qabu ijoolleen na jala jiran waayi. Geemi kiin beeksistooti guyyaa geera bar. Qoratuma harabbi nu argisiisu guyyaa san jedhaa faamiliin kee guutuun. Yoomi guyyichi yoomi? Soddaa jira alhamdulillah. Biftu lubbuu wayye booda fi bilbilaa sitti hima. Eenyutti anatti moo nama biraatti? Sidha. Doktara. Wayye. Yaa wayye nan jedhin kan mas bakka durii sanatti na deebi. Qoy bishaan nuka. Oh my god. Guys, namoosisaa qabdi xiqqishuu namoota deema barraati kaa. Wallahi ammoo ameen gurii keessanii yaa jamaa. Guys, winii kanarra nafuudha. Akkan hin mo'amne sodda Cambalaalaa irra naafuudha intala kana. Cambalaalaan bilooksisaa irra naafuudha. Atika, Yeritu magala Cambalala. Yeritu magala. Doktor. Waan feete naqaxxee garuu qixaati gahi. Okay. Waan ati naqaxxaate si qaxxamu waan si qaxxee qaxxamta. Okay. Tokkoffaa naa kulfoofta carqii as keessa keewwattee ergi achi as geemi. Ishee tokko. Okay. Carqii guddaa isa garaa keessa keewwattee ilmoo na fakkaatu. Ani ilmoo xiqqoon dhalchu garaatti hin oomishu. Ilmoo guddaadha ilmoon koo. Osoo hin da'intu qanafaa jedhe Oromoon. Osoo argatinu akka ilmoo xiqqoo guddoo argatullee murteessa. Haya. I am big boy baby. Dhiira guddaadha waan ta'eef ilma guddaa narraa dhalata waan ta'eef. Egaa guddaa isaa gootee akkasitti ol guddistee guddaa isaa gootee akkasitti qabattee sagalee mucaa boossuu achirraatti bantee ilma qorataa hin boo'in jetta adabbii tokkoffaa. Akka lammaffaa. Lammaffaa giiftaroonni koo hundi keessanuu qalbiidha jetta yeroo 20 irra deebite. Sadaffaa. Sadaffaa
sadaffaa shaaworii galta'e filannoo keeti. Shamarran shaaworii osoo otuu ati Filannoo leenca kudhan argattu. keessaa filatta. Keessaa filatta. Ingashu. Na dhage. Duubaan as garagali achi garagali zoorii kan jedhan san tokko jedhe. Shaaworii wal galchuu 2 jedhe. Asirra quraana wal qaraasisuu 3 jedhe. Waan aadaaf safuu wal qabatu haa afaan badaa haasa'uun 4 kana afran asirratti hin qaxxaamu. Keessa illee hin galchu. Qixaatii keessa illee hin galchu. Okay, adabbii sadaffaa. Akka icitiitti fatiitti dawwaltee fatii yoona si jala jirti yoo. Jirtu. Wallaahi jedhe. Wallaahi hin dhufne na jala usii jala dhuftee irratti malee. Okay, fatiitti dawwaltee akka haaraatti qorataarraa naqabee mucaan kun naaf hin ta'aa maallaa dhaamtaa jettaan hin gaafatta maallaa dhaamtaa mikir isa jedhamu sana. Okay. Naata inni isa hin bilbilaaf. Labbii gurguddaa sirraan gaafa argite. Guys, ababaa lama. Anis qixaatii hamaan qaxxaan. Ababaa lama. Kumaa olii. Ababaa. Okay, thank you. Abaaboo lama. Two flower. Uleetta ababaa. Guys. Kumaa ol qixaatiin kumaa ol. Nasraa gargaaraa kaya jama. Toofiq nafsoo galatoomi habiibi. Thank you. Foozii koo thank you. Guys, qixaatiin kuma tokko ol. Deebiin kiyyan banamne maaliif? Guuteera garuu akkamitti hin banamne danuu. Namoota isaan dala kanaaf. Namoota isaa. Yookaan fatii bilbilee firaankii godhuu qorataan si jaaladhee sirra irraa qabame jedhee na gaafate jedhuuni. Akkas wayyaa. Sagalee ishii ol kaasee. No. Wayya ture. Achi jala jirti isaa si jala jirti. Wallahi asii deemtee naan hin ta'u. Asii deemtee kaatee piraankii gochuufanii. Ilan waan isin kana dura haasoftan si keessa hin jiran keessa jirta beeki. Tarii waa wayii dubbattanii jirtu kana dura. Hin ta'u never. Sheer illee ittiin godhin. Namni tokko sheer ittiin godhina. Wallahi billahi. Laal. Namoonni isaa amma calleeffama. Dhagee. Warabbal kaabaa sheerii sittiin goone. Harki kiyyaas akkana jira. Bilbilli isiin bilbilutti ta'u kun achi bira chaarjii irra jira ganaa dhaqee fuudhuuf ta'a. Isheenis na jiran dhufu. Namoonni isaa amma adabbiin kumaani. Boom. Namoonni isaa. Wallahi silaal achi sittee an xawal waalle kana booda hin xawal waallu dhiifama naa godhaa uummata arsii anatu isinif balleessee xawal waallee olii gadi fiigi ayyoomillee hadhallee borullee soddaa keessa jettaa ciiste. No, an uummata arsii dhugaa dubbachuuf situ dhiifama gaafata malee ana miti. An uummata arsii ammas taanaan duris boris gara fuulduraatti. Ani maal ta'ee dhiifama gaafata sii ka dhiifama gaafachuu qabu. Sii ka dhala afaanii kan jala deemaa libbee maali akkana. Fakkeenyaaf ati cambalaalaa wanti godhattee beekaa isaa wanti gootee haasa'atta malee jechuudha ga'e. Inni baxaa mucaa rakkataa ture. Namoota wajjii beekaatuma dhageeffadhu. Namoota walii haasofnee beekaatuma waliin kokkolfe nama tokko bifaan miti kan murteessitu ofii dhiyeessitee haala isaa bartee hojjette garaas nyaata. Kazaan qarqarreen. Wallahi no. Laal. WhatsApp isaa screenshot godhesitti erguu danda'a. Risiitii irratti ergeen ala guyyaa jalqabaa qofa haay jennee risiitii namni qarshii galchee qofa irratti erge deebi'ee akkam jirta yoo jedhee beekan. Qarqaarsaaf malee mucicha kaa'u itti dhiyaanne dhimma biraarraa qabaadhee miti. Ati immoo. Qullaa deemnaan irra akka jedhanii qullaa deemuun isaa aadaadha maal? A'uuzu billaahi. Qullaa deemee saayihoon qullaa miti. Qullichi aadaadha.
uffata aadaa isaaniiti. Garuu inni nama bilbiluma silkima fayyadamu kana hin qabnedha. Igalee. Okay, kalas. Akkas taanaan dhugaadha. Kalas hin dubbatin. Naaf galee. Doctor, amma dhumeera bar namooti isaa amma kumaanii Ansheer godhannaan ukkoo qorata asii boochisaa lakkii dhiisii. Maal nyaachuu jirtu? banaanaa. Sila banaanaa midhaan seeta moree ka ooluma guuraa nyaataa ooltu. Egaa dafeedhuma akka biyya keenyaa miti bar. Meeqa fixa guyyatti? Guyyaa tokkotti nuusii baakkeetti guyyaa lamatti tokkoon fide guutuu tokko. Baakkeetti isa guddaa yoos akkasii qola. Gudii argaa irraa qo'ame.